Inni godaanaa yoo qara'ee galee biyya rahaan jiru barbaaddatee galee kananiidhaa jedhee biyya rabaa galee rahaa jiru baree gattaa'u wallaalee sababni qara'ee yoo qalbiin ilaalle duraanuu faayidaa duniyaatiif malee ilmi gurgurtaadhaaf qopheeffame malee shari'aa rabbii eeguuf ta'uunsaa nuun gallee aadaan jaahiliyyaa biyya keenya dhaalee. Gariin biyya keessaa karaa turellee kaan akka abaluu sheekataan malee imaamummaa barbaacha kaan magaala galee kaanis jaamiyaadha eebbifamee galee jireenya mataasaa tajaajiluu malee rakkina islaamaa takkaa yoo milaale toohida afaaniin odeessanu malee jiruu jaahilaatiin tokko jiruunsaallee islaamummaan akkas si'a namni jara laale utuu jaraa galee hin fakkaatan wallaalaa nu tarjoomii kenna keetu caalaa yaa jarri baradde jedhe taa'ee galee yoo dubbiin kiyya kun xinnoo siniif galee narran ilaalinaa yoon jecha wallaale natti mufatinaa na gorfadhaa malee maanaan islaamummaa akkitti naa galee nama karaa rabbii irratti walii galee jara hukmii rabbii gaddaabbate malee nama shari'aadhaan olee bule malee diiniin nabiin fidan yoo kanarraa laallee meerreessa jira maqaa qofa malee seerri bareedaan suneessa nurkaa galee abarbaannu malee yoos maaluu qajeelaa nu tarjoomii kenna keetu caalaa quraana hukmiidhaaf erge rabbiin guddaan yoo hukmiidhaan taane maal maanaan tooyida afaaniin odeessuun yelle faayida rabbiin seeraa wajjiin erge wama hunda argaatuma dinnee taane jaamaa duuda kan namaa fayyaana kan bineensa baddaa addaan baasee himee jira wama hunda mootummaan jaahilaatu kan addunyaa hunda biyya tokko moo'uuf seera baasee fida maaliif hojii dhabee seerri rabbii guddaan beekamaaf callisee kaan wallaaleef dida rabbiin nuuni fida hin oolu inshaallah nu tarjoomii kenna keetu caalaa